Mootummaan naannoo Oromiyaa ilmaan Oromoo jireenya ofii jijjiiruuf biyyaa bahanii biyya ambaatti hojjetanii biyya qabna jedhanii biyya ofiitti mana ijaaratan ijaarsa seeraan alaati jechuun jalaa diigaa jiraachuun dhagahame. Barattoonni baay'inaan 20 ta'an jedhaman bakka dhaloota isaanii godina Booranaa ta'an yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa qabamuun godina Arsii Lixaa Shashamanneetti hidhamanii jiraachuun dhagahame. Ajajaan waraana mootummaa Itoophiyaa kan ta'e Jeneraal Balaay Suyyum dhoksaadhaan ergaa waraana faannootiif osoo dabarsanii teeleen biyyattii rikoordi godhuun qabe. Harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee isiniif dhihannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isinii jecha akkasuma arjooma keessan laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Mootummaan naannoo Oromiyaa ilmaan Oromoo jireenya ofii jijjiiruuf biyyaa bahanii biyya ambaatti hojjetanii biyya qabna jedhanii biyya ofiitti mana ijaaratan ijaarsa seeraan alaati jechuun jalaa diigaa jiraachuun dhagahame. Har'a ganama jechuun adoolessa 3 bara 2024 marii tokko malee mootummaan naannoo Oromiyaa manneen uummataa diigaa jiraachuun dhagahame. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti uummata harka duwwaa manni keenya akka hin diigamne jedhanii hiriira bahan mootummaan waraana itti bobbaasuun dubartii ulfa ji'a 9 ajjeesuun nama 7 immoo rasaasaan rukutuun hiriirri akka addaan citu godhee jira. Diiguun mana uummataa magaalaa Adaamaa qofa keessatti osoo hin taane guutuu Oromiyaa keessatti akka raawwatamu mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatan. Nama waan kana morme immoo carraan isaa hidhaa yookaan du'a akka ta'e obbo Shimallis Abdiisaa itti dabaluun dubbatanii jiru. Barattoonni baay'inaan 20 ta'an jedhaman bakka dhaloota isaanii godina Booranaa ta'an yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa qabamuun godina Arsii Lixaa Shashamanneetti hidhamanii jiraachuun dhagahame. Barattoonni yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan adda addaa humnoota mootummaatiin qabamuun hidhaman kunniin qaama nageenyaa godinaa keessattuu maqaa keessan nuuf kenne jechuun qabamanii hidhamanii malee yakka tokko akka hin raawwanne himu. Barattoota qabaman keessaa muraasa maqaan isaanii nu bira ga'e keessaa Halkan Jirmaa Gurraacha Abbaa Gudoo Bobbaa Qancaraa Kennoo Jirmaa Waaqoo Dhangee Abduu Baakuulee Jiloo Culee Abbaa Yoo Galmaa Tulluu Nama Durii Yaaqoob Godaanaa kanneen jedhamanidha. Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee waajjira poolisii 81 jedhamutti hidhamanii jiraachuun maddeen himu. Barattoonni kunneen yuunivarsiitii Finfinnee kolleejjiiwwan dhuunfaa dabalatee yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa qabamuun hidhamanii. Erga hidhamanii baatii lakkoofsisanillee hanga yoonaatti mana murtiitti hin dhiyaanne jechuun himan maddeen keenya. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa baatee ganda Fantaaleetti shiftoonni Affaar daangaa qaxxaamuruun nama tokko ajjeesuun dhagahame. Dargaggoo Ahamee Hiddawaa ganda Faalannaa Araddaa Luugee kan ta'e osoo inni loon eegaa jiru humna Affaariin ajjeefamuun dhagahame. Erga ajjeesanii booda loonii fi qawwee isaallee fudhatanii so. Dhiyeenya akkana qondaalonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi Federaalaa irra deddeebi'uun gara godinaalee Wallaggaatti imaluun hawaasa waliin marii gaggeessaa turan. Erga muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii waggoota 5 oliif godinaalee Wallaggaa 4 rakkoo nageenyaa guddaaf saaxilamanii turan. Godinaalee kanneen keessaa waggootaaf walitti bu'iinsa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota nageenyaa mootummaa gidduutti taasifameen lubbuun namoota nagaa hedduun darbee jira. Gama tokkoon odeeffannoo qaama mootummaatiif kennitu jedhamuun namoota shakkaman hidhattoonni waraana bilisummaa Oromootiin yoo ajjeefaman, gama biroon ammoo isintu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo nyaachisaa deeggarsa kennaa jechuun humna nageenya mootummaatiin namoota hedduun ajjeefamanii. Dabalataanis namoota nagaa ukkaamsanii mallaqa guddaa gaafachuun godinicha keessatti waan barame. Qondaalota mootummaa naannoo fi federaalaa hafuutti kenneen aanaa fi godinaalee bulchaniyyuu gara baadiyyaatti bilisaan socho'uun uummata wal argaa deebi'uuf rakkoo keessa turan. Godinaalee akka Horroo Guduruu fi Wallaggaa Bahaa keessatti ammoo waraanni humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhamuun alatti finxaaleeyyiin Amaaraa hidhattoota uummata irratti haleellaa gaggeessuun kumaatamaan qe'ee irraa buqqisanii jiru. Garuu sababa rakkoo nageenyaatiin uummanni manaa bahee oomishachuu dadhabuun buna qabanillee bu'achuu yookaan cirachuu dadhabuun namoota hedduu rakkoof
buqqaa'uuf saaxilamanii jiru. Manneen yaalaa hedduus hanqinni qorichaa yaalaa mudatee ture. Weerara busaa dabalatee dhukkubni adda addaa ka'uun lubbuu namoota hedduu galaafatee jira. Manneen barnoota adda addaa cufamuun adeemsa baruu fi barsiisuu irratti gufuu ta'ee ture. Kana furuuf mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marsaa lama Taanzaaniyaatti gaggeeffame abdii gaarii kennee ture. Garuu hin milkoofne. Haa ta'u malee dhiheenya kana waraannii fi haleellaa Wallagga keessa ture akka duraanii dhagamaa hin jiru. Ajajaan waraana mootummaa Itoophiyaa kan ta'e Jeneraal Balaay Suyyum dhoksaadhaan ergaa waraana faannootiif osoo dabarsanii teeleen biyyattii rikoordi godhuun qabe. Isin akka uummatni TPLF irratti fincila kaasuu godhaa, nuti immoo dahoo isiniif taanaa wal taanee wal wajjin wajjanna jedhanii osoo bilbilaan haasa'anii teeleen biyyattii rikoordi godhuun qabe. አሁን ይሄንን የሚያስፈልግ ከሆነ በቃ TPLF ስለሆነ እያፈናቀላችሁ ያለው በTPLF ላይ አመጽ እንዲያነሳ ጥሩ። ሌላውን ስራ እኛ እየሰራ ስለሆነ ምንም አያስፈልግም። ኦኬ አሁን አድማታ ነው ይድብቅ ያደረገ ያለው እሱ ስለሆነ አንተ ጎልት ከሆናችሁ በሱ አመጽ እንዲያነሳ የሚቀበል ይውጣ። ምንም እንዲመስራት ሌላ ነገር ምን አያስፈልግም። Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahan tura. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isin jecha like share gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.